Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kana qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Obbo Jawaar Mohammed faala gannaa nyaataa dhaabuuf walii galan. Balaa ibidda Yemeniin baqattoonni Itoophiyaa hedduun du'an. Masriif Suudaan hidhaa Abbayyaa irratti jaarsummaa idil addunyaa gaafatan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaji. Amma oduu bal'inaan. Obbo Jawaar Mohammed faala gannaa nyaataa dhaabuuf walii galan. Lagannaa nyaatarra kan jiran himatamtoonni obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamza Adaana faala gannaa nyaataa itti jiran dhaabuuf walii galanii jiru jechuun abukaatoon isaanii himan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Abukaato isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Gammachuu Guutamaa dilbata waaree booda akka himanitti himatamtoonni kunneen guyyaa 38 nyaata lagataniiru. Kanneen lagannaa nyaataa dhaabuuf walii galan himatamtoota 3 mana yaalaa Laandmaark jiran yommuu ta'u, boruurraa kaasanii lagannaa nyaataa dhaabuuf walii galaniiru jedhan obbo Gammachuun. Hakiimonni isaanii irra deddeebiidhaan yoo dafanii nyaata hin jalqabin fayyaa isaaniif rakkisaa ta'u lubbuu isaaniif ni sodaachisa jechuun irra deddeebiin akeekkachiisu akkasumas qaamoleen hawaasa garaagaraa yaaddoo cimaa lubbuu himatamtoota kanaaf qaban dhageessaa jiran hubachuun jaarsoliin biyyaa itti deddeebi'uun kadhachaa turan. Akka obbo Gammachuun jedhanitti jaarsoliin biyyaa dheengadda hospitaalatti wallaanamaa jiran Laandmaark deemanii akka hin seenne dhorkamanis kaleessas osoo abdiin kutiin deebi'anii deemuun jaarsolii keessaa namoonni lama akka seenan eeyyamameefii seenan. Guyyaa kaleessaas jaarsolii biyyaa kanneen keessaa namoonni lama Atileet Daraartuu Tulluu fi leenjisaa Atileetiksii Supperintendant Huseen Shiboo hospitaala seenanii cimsanii isaan kadhachuu obbo Gammachuun himaniiru. Jaarsoliin guyyaa dheengaddaaf kaleessaa itti marmaaruun akka nyaatan kadhachaa turan lakkoofsaan 20 yoo ta'an yaaddoo hakiimonni himaniif kan hawaasni dhageessu qabatanii deemuun amansiisuuf hedduu carraaqan jedhan abukaatoon isaanii kun. Himatamtoonnis gaafii hawaasa bal'aa dhiisnee kanaan itti fufuu hin dandeenyu jechuun fudhataniiru jedhan. Torban darbe yaalaaf hospitaala Laandmaark kan seenan himatamtoonni kunneen achittis nyaata nyaachuu diduu isaanii abukaatoon isaanii kana dura himanii turan. Obbo Jawaar Mohammed fa'aa jalqaba torban darbee mana murtiitti yeroo dhiyaatan laafanii huqqatanii mul'achuu gabaafamaa ture. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Balaa ibidda Yemeniin baqattoonni Itoophiyaa hedduun du'an. Balaa ibidda Yemen magaalaa Sana'aa bakka godaantonni itti walitti qabamanii jiraatan irra ga'een yoo xiqqaate namoonni 30 ta'an yoo du'an 170 kan ta'an ammoo hidhamanii jiru jedha jaarmiyaan dhimma baqattootaa IOM. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Balaan kun kan mudate haleellaa qilleensarraa haaraa waraanni Saawud Arabiyaa garee Huut irratti magaalaa Sanaa'aatti raawwate hordofee gareen Huut dirooniif misaayilaan buufata boba'aa Saawudii rukutuu hordofeeti. Godaantonni kunneen irra jireessaan lammiilee Itoophiyaati. Haalli qabiinsa baqattootaaf haalli isaan keessa turan haleellaa durayyuu baay'ee hammaataa ture. Balaa mudate kanaan baqattoonni fi eegdonnis du'aniiru jedha IOM. Jaarmiyaa IOM jedhamutti dureen kaaba Afrikaa fi biyyoota bahaa giddugaleessaa Karmeelaa Godoo hojjetoonni isaanii namoota miidhaan irra ga'e 170 ta'an gargaaraa jiraachuu himan. Namoota 170 keessaa namoonni 90 ta'an akka malee miidhamanii jiraachuu himan. Akka IOM jedhutti wayita balaan kun uumametti hidhamtoonni 700 ta'an mana hidhaa IPNA Immigration, Passport and Naturalization Authority jedhamu kan mootummaa Yemeniin bulu kana keessa turan. Balaa ibiddaa kana maaltu akka uume sirriitti qulqulleessuun hin danda'amne. Garuu haleellaan Saawudiin qilleensarraa raawwatte gamoowwan naannawaa sanaa jiran barbadeessee ture. Baqataan Oromoo magaalaa Sanaa jiraatu tokko akka himetti balaan kun kan mudate waldhabdee eegdotaa fi hidhamtoota jidduutti uumameen booda eegdonni hidhamtoota irratti boombii darbataniini. Hidhamtoonni dararaa mana hidhaa keessatti irra ga'u mormuun gara biyya keenyaa nu deebisaa jedhanii nyaata lagachuu eegaluu kan himan namni kun eegdoti mana hidhaa nyaata nyaadhaa jechuun hidhamtoota walii walitti bu'anii sanbooda boombii itti darbatanii jedha. Jiraataan biraachuma magaalaa Yemen irraa akka jedhetti ijoolleen nyaata hin nyaannu biyyatti nu deebisaa jennaan ulaa cufanii boombii harkaatti darbatan jechuun ka'umsi balaa kanaa boombii eegdotaan darbatame ta'uu hima. Akka jiraataan kun jedhutti lakkoofsi namoota du'anii 182 yoo ta'u kanneen madaa'anii lubbuun hafan hedduun ambuulaansiin hospitaala magaalattiitti guuramaa turan. Mootummaan Yemen dhimma kanarratti amma dura ibsa baasee hin jiru. Balaa sana booda aangawoonni Huut yaada kennaniin IOM fi United Nation itti gaafatamuu qabu jedhan. Sababni isaas jaarmiyaaleen kunneen dhimma godaantotaa irratti dirqama osoo qabanii gargaaruu didanii callisanii ilaalaa turanii jedhan. Yemen waraana waggoota dheeraa dura eegalee raafamaa jiraattus godaantonni kumaatamaan lakkaa'aman kan irra jireessaan kaaba Afrikaa irraa ta'an gara biyyattii seenuu hin dhiisne. Godaantonni kunneen karaa Yemen gara Saawud Arabiyaatti imalu. Sababa waraana Yemen keessa jiruun ulaan gara Saawudii Arabiyaatti ceessu waan cufameef godaantonni hedduun Yemen keessatti oggoramanii beelaa dheebuu
dhibeewwan garaagaraa fi balaa waraanaaf saaxilamaa jiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Masrii fi Sudaan hidha Abbayyaa irratti jaarsummaa idil addunyaa gaafatan. Masrii fi Sudaan maree waa'ee hidha Abbayyaa irratti ammallee jaarsummaan idil addunyaa akka keessaa qooda fudhatu gaafii dhiyeessan. Guyyaa kaleessaa Sanbata Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi erga Omar Hassan Al-Bashir aangoorraa kaafaman booda Sudaan yeroo duraaf daawwatanitti biyyoonni lamaan ejjennoo kana kan ibsan. Sudaan gamtaa Afrikaa ala gamtaa Awurooppaa Ameerikaaf dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN taajabuu qofa osoo hin taane akka jaarsummaa keessaa qooda fudhatu gaafattee jirti. Itiyoophiyaan garuu torbaan darbe fi isa durallee gamtaa Afrikaa malee dhimma marii hidha Abbayyaa irratti qaamni biraa jaarsummaa akka qooda fudhatu hin feetu. Torban kana keessa dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii marii jaarsummaa gamtaa Afrikaa taasifamaa jiru kana keessa qooda haa fudhatan jechuun gahee dhaabbatichaa kan xiqqeessudha jedhanii jiru. Odeessa waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Cibraa Odaa Bulluq dirqama diina godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessaa haxaawanii baasuu fudhate injifannoodhaan golabaa jira jedhame. Haala kanaanis guyyaa 3 keessatti loltuu diinaa 444 ajjeesee 45 ol madoo taasisuu ifoomsee jira. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Bitootessa 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Cibraa Odaa Bulluq buttaanee bantuu muraasa walmal godina Wallaggaa Bahaa aanaa bantuu ganda lalisaa bakka addaa Balaccuu jedhamutti sa'a 5:24 irratti lola geggeesseen waraana mootummaa irraa 11 ajjeesee 5 madeessee jiraachuu beeksise. Akkasuma Bitootessa 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Cibraa Odaa Bulluq buttaanee bantuu muraasni walmal godina Wallaggaa Bahaa aanaa bantuu ganda lalisaa bakka addaa Saqalaa Guddaa jedhamutti waraana mootummaa Itoophiyaa 150 ta'uun tarkaanfii Bitootessa 2021 irratti fudhatameef jecha haaloo ba'uuf deeman irratti halkan keessaa sa'a 2:35 haleellaa raawwateen gama waraana mootummaatii 70 ajjeesuun baay'ee ammoo madoo taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo gabaaseera. Bitootessa 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraa Odaa Bulluq buttaan Horroo muraasni Caatoo fi humni furgaatuu gumaa milkeessaa gadaa waliin ta'uun waraana mootummaa lafoo 50 ta'an godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Daabbis bakka addaa Cayii jedhamutti sa'a 10:45 irratti haleellaa geggeesseen 28 ajjeesuun 15 ammoo madoo taasisee jira jedhe. Bitootessa 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraa Odaa Bulluq buttaanee bantuu muraasni gaara weenii humni furgaatuu gumaa Baqqalee Nagaasaa fi humni furgaatuu Onnee Abishee Garbaa wal ta'uun godina Wallaggaa Bahaa aanaa Horroo Limmuu ganda Daabbaa Bashir magaalaa Bashiritti ganama keessaa sa'a 3:00 irratti lola geggeesseen waraana mootummaa 200 ta'uun lafoo yaa'an rukutuun 35 ajjeesee 25 madoo taasisuu beeksiseera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa. Odeessa biyya alaatiin Ikwaatooriyaal Giinitti dhohinsa uumameen 15 du'anii 500 miidhaman. Balaa dhohinsa guddaa Ikwaatooriyaal Giinii magaalaa Baataa raase yoo xiqqaate namoonni 15 kan du'an yoo ta'u dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo miidhamanii jiru jedha ministeerri fayyaa biyyattii. Dhohinsa naannawa iddoo jireenya humna waraanaa biyyattiitti kaleessa dilbata 7 2021 mudate kanaan namoonni 500 ta'an miidhamanii jiru. Ka'umsi balaa kanaa mooraa humna waraanaa keessatti meeshaan waa barbadeessuuf oolu daayinaamaayit of eeggannoo dhabuudhaan seeraan ala dhukaafamuudha jedhan pirezidaantiin biyyattii Teyoodroo Obingaa Nguema. Balaa dhohinsa guddaa kanaan manneen magaalaa Baataa keessa jiran hundi raafamanii jiru. Miidhamanis jiru jedhan pirezidaantiin kun. Taateen kun wayita qonnaan bultoonni lafa naannawa iddoo jireenya loltoota biyyattii gubanitti ta'uu himan pirezidaantichi. Balaa mudate booda viidiyoon miidiyaa hawaasummaa irratti gadi dhiifamaa ture magaalattiin aara gubataan kan ukkaamamtee fi namoonni wayita dheessan agarsiisa. Namoonni miidhaman hedduu ta'urraa kan ka'e hospitaalonni dhiphatanii jiru. Kanneen miidhaman wayita lafarra ciisan suuraaf viidiyoon miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfame ni mul'isa. Balaa kana hordofee embaasiiwwan dippiloomaatonni fi qondaaltonni biyyattii gadda isaanii ibsanii jiru. Daawwattoota keenya oduu saatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.